Tole maqaan kee eenyudha? Waan waaqayyo isiniif godhe gabaabaatti dhugaa ba'a. Maqaan koo Daraartuu jedhama. Ani waa yaada koo kanaan dhugaa ba'a. Innis jalqabni isaa baay'ee ishee gaggabdee dhukkubsatte. Isa dura isaa immoo raajiin asitti yeroo kitaaba eebbaadha. Wanti nama naasisu wayiin uumamaa waaqayyo garuu gidduu galeera waaqayyootiin kadhadhaa jedhan. Inna sa'aatii sana otoo pirogiraamii kanarratti rakkoon akkasii uumama jedhaniitoo jiranii maazariin immoo gaafa roobii galgala sa'aatii torbatti raftee torbatti wallaalte ganama isaa gana sa'aatii afuritti mana yaalaa geessanii ubbarte korjilaatameti. ከዛ ወርከኝና ወሰኔው ተጅራኒን አንሞ ወንጌላዊ ሲምፋን ብራዩ ደምነር ፕሮግራም ቻ እቺ ቦዳ አባንኮ የሮነቺቲ ገሉ አቲኬ ዱኩሰቴ ገገብደ ጅርቲ ነገኝሲን ወስኔራ መዋቀዮን ከደቺ ሲፊ ጀደ እቺ ቦዳ አንሞ ጋፈ ከምሳሰነ ዱፌን ራጂፍናን ብልብሊያት ኮኑ ኩሰትራየና ነሽረኒ ጅማት ቦሩ ኮተደን እቺ ቦዳ ጅማት ዱፌ የሮነስ በይ ከደቺ ሱፊ Maltaanaati kennaa dhukkubsatte gaggabdee jirti mana yaalaa jedhanii nyaata umayyuu nyaanne mammaattiin jedhe achi mar'imaan kee qabadhu wanti nyaata isaan uwwee jiru jira waaqayyo garuu gidduu galeera umayyuu hin taane jedhaniin achi booda raajii yeroo kadhatanii fi kadhachiiseen faazirikotti mifilee waaqayyoon kadhachiiseeraa fi umayyuu hin taatuun jedheen eeshi jedhanii achi booda fudhatanii galanii achi raajiitti dadawwaleen nani maraawee raajii naa kadhadhaan jira raajii naa kadhatu. Isaan booda sisteriin bira jirti ture nyaata nyaattu omayyoon fudhattu wanta ximiiti bicha fayyadamti ture. Achi torbee lamaan saattanii gaafa galgaluu feroon jedhu immoo raajiitiin bishaan irratti naa kadhadhaa raajii maazarii koo barangalaan jedhani. Achi raajiin bishaan irratti kadhatanii naa laatanii fudhadheeroon galuu san ammas nyaata nyaattu omayyoon jettu ximiiti bicha fayyadamti. Achi booda bishaan irratti isheen nyaattu irrattis bishaan isheen dhudhu irrattis itti daddabalee nan laadheefi. Acheen galee guyyaa lammaffaatti nyaata nyaachuu naa jammartee fayyaa ishee naa taate achi booda guyyaa yeroo isaan immoo bakka nuti baay'ee dhukkubsachaa hin jirtuufi rifeerii nu barreessaa inneen achi rifeerii yeroo nu barreessan Phaawulos tas nu barreessanii dhufne nuti gaafa Phaawulos dhufuu dursa amma sanii raajii kan dabala maazarii inni isaan nuufaa kadhatanii mana yaalaa bu'aan qabuun jedhe bakka itti naa himedhanii achi godinyaa koo galaanee raajii itti naa himi galaaneen jedheen. Achi tekstii ergitee fi raajiin immoo shiqooyi kadhadheeni waaqayyo dhaqee roonaan jedhu nan dhufaanaan jedhan. Achi booda raajiin immoo guyyaa lamaan isaatti dhufanii kadhatanii fi waaqayyo giddu galeera du'a keessan ooleera magaarrajaa gurraacha sinirraa fuudhee magaarrajaa adii sinitti dhuffiseera duuni keessan ooleera waaqayyootiin galateeffattanii jiraattu akkasumaan immoo dhaqxu mana yaalaa jedhan. Achi booda nuti mana yaalaa gaafa dhaqnu Ammasi dura nerbiidha maal jedhanii opereeshinii taate jedhaniiru goodaatti. Achi booda isaanis qoricha laatanii fi nerbii homayyuu hin qabdu. Wanta xanacha wayii morma keetti argine inni immoo ammatti hin bishaanne jalamaan kana koottu jedhan. Raajiin ammas waaqayyo dhaqinaan jedhee iddoo kan inni garuu kan waaqayyo na ajaje immoo dhifii qosee dhufeedhanii naa dawwalanii dhufanii ammas manatti kadhatanii fi maal jedhan kan midhaadhanaa immoo wayyeeraadhanii isaan booda kadhatanii fi yeroo achitti Phaawulos rifeerii jedhamatti dhanii nu qabanii galan immoo achi gallee facaasaa isaadha. Maalidhanni dhukkuboo hin qabu jedhamee garuu annakoo keessa wanta deemutu jira hinna guba hinna nyaata maalidha kuni jedhanii anaaf raajorii kootti himti. Achi booda bakka waaqayyo gidduu galeera fayyitee taarsiif kadhatameera. Amma immoo shiborus ammas hin deemnaa inni torbe sadarroobii darbee as dhufne kadhannaa. Gaafa dhufnu wangeelaawwiin kadhataa turanii isaan booda maazar maalidhaan isin keessa deemaa jira akka luuccoo isin keessa deemaa garuu manni yaalaa immoo nagaadha isiniin jedheera isin dhukkubsachaa jirtu jedheen wanti na keessa deemu jiran na gubaa dhugaadha jedhan achi booda bakka waaqayyo isin keessaan bukkisaa fayyaa keessanidha jedhanii wangeelaawwiin kadhatanii fi guyyaa gaafichaan boodee inni ishee gubus hin jiru inni isaanii dura Phaawulos itti opereeshinii taata maal jedhanis hin jiru waaqayyo nu gargaareera ati koo du'a naa ooltetti waaqayyo naa galateeffadha. Waaqayyo soodoo jedhu kanaaf amma biyya bal'ee galateeffannu waaqayyo. Maazariin fa'aa erga waaqayyoon isaaniif kadhatame erga gaafa galattisa ta'uu duraanis kadhatameeraa fi erga gaafa isiitii jijjiiramni jireenya isaarra jiru maal fakkaata? Homtu isaanirra hin jiru gaafa dura raajiin kadhateefis bakka homti tokko isaanirra hin jiru manni yaalaas homtuu dhibe eddasin kadhatanii fi immoo inni ishee nyaatu maal maali nagaadha deemu nagaan ta'eeraa fi dhukkuba tokko yommuu keessatti hin qabu. Waaqayyo isa guddaa kanaaf ulfina laannoo waaqayyo.
Karena waktu itu organisasi, waktu isin episu, jaga pesanan kasih, pemati jadi sani negara, kisi sani negara, mana kerja tidak dibunuh. Hafera wanti yundiru nagasani dah. Doa funda doa sana marga suka nafkah. Karena masalah juga. Mama dalam tu ni wanta tak dipateti. Isin mo wana kerja wajitan, wanita butuh berbagai itu buta. Wana saya yundiru kan roti bukan mana isin nanya teyaro dulu na ukku bayar bijetan ukku bayarna. Ini mana rubule, hari mah aku dah kau listina oksa henna pula ni anna lagi. Anna ni kau teman oksa tu buya robi sana, buya gahe dong eleba etaningal galu mates. Haro anano na ukub dena ticin teye na bawara aku balik tani sire maracis. Sire maracis ci gana ani balik sampai desa tina ukub simpe aku waka yubeka ama gana cala. Yana magaba lubar mana yala ti hanumana tilak kasanya kasmati juko banan isho jishe dana beri saya ti aku disatan lubar. Cuman aku kasani galeri. Ishe jete kuning dinu ugar ami anes bishals na lagi jole wariyala marmarani ti manatina akamani bijar na bahasani achina gesani devisten mo ishe na tuma asjirtu. Nakada abi babu kuno asika atamera bi jette him ega naka atani waru ulla se ani sadi tani hani waru tajajila naka atani galani kanuma wa kayo galan naka kuno asukna asitis naka atan mana yala sa kendu mana marammal nena ilalani ina kala chuna kesa demus ina kagadi kudu bakos natti mulate sikit nago Waka jogalan na daw kuno kaya ako tingnan mo kanati ulun na ako. Ama bisa balik. Bisa bayar waka jogalan. Waka budaf kalau tanah nur jalan deh. Berkat aku sini tak ada nyatu, bisa hidup, nyatu kesi-kesan, nyata tidak habis bana marah juga. Bana marah. Nyata ni udah ada baftani. Kursi komisi ko kitan bayarati ko nyata. Akan juga tanah juga tu selalu. Misal kursi serati ko serati yang cuman dia itu, kursi dewa kayu apa tu? Gua bawa si berani jadi kita wakayu sesi faisal berani nafina, nama tu bi gua bawa si nama dua kayu, lebih faham.